akkasi. Ati hiriyaan moo bakka inni daladda moo itti dhufeenya nurra qaba jedhaa jiru. Mee walitti dhufeenya keetiif baga nagaan dhuftee kallattumaa inaa isaatti si dabarsa dhiifama naa godhi. Walitti dhufeenya kee kanan walitti dhufeenyi kee kun mucaa du'e kanaa waliin maali jechuun eenyuun illee rayyaan illee maqaa kee tuttuqaa ture nurra itti siqeenya qaba waan jedhu si walitti dhufeenyi si mucaa du'e gidduu jiru kun maali mee achirraa kaan. Akkuma jedhamu ilma wasiilaati walitti dhufeenyi keenya waa jechuun walumatti dhiyaanna baay'ee tokko akka hiriyyaatis akka obboleessaatti baay'ee tokko walitti dhiyaanna. Akkuma jedhee dubbataa oolan jedhataalee dhaggeeffataan oolee akkuma jedhee dubbataa oolanii waan hundinuu waan addisii waan hin dubbadhu hin jiru lakkoofsa jettanii hin gaafattan immoo lakkoofsaa si yaammiseen jedha si malee lakkoofsa si irraa fuudhee hin beeku hin gaafadhuuni lakkoofsa si kennis jedhee hin beekuun. Kan immoo asirraa fidee asofsiisaa jiru duree kan jedhantu sana isii fidaati duree sanatti sheer godhaati isii fidaati akkasiinis irratti lakkoofsa kennitu godha isii asofsiisa. Okay. Dhageessan ijoollee masanjara tiitiif si barbaanna jettee ergaa nuu kaa'uu dandeessaa laata dubbiseen jira karaa masanjara siinaan hin deebifne daree miti dureedha malee gaayis daree osoo hin taane dureedha warri hin baay'is godhaa jirtanu dureedha malee daree miti duree yoo jiraatte jira nuun jedhi masanjara si anis barreesseeraa fi kunoo intalaa jechuudha garuu ilaaltee naan deebifne. Namni dureedhaan eenyutu walitti dhufeenya qabare dhuguma du'e mucaanii eeyyan tiyya dhugaa du'e amma leerra isinii deebi'a warreen kun warreen maatiidha. Dawwaliif maanchee maalittan dawwalare maanchee feesbuuka si qabdaa maancheeti dawwaluu dandeessaa maanchister warri dhugaa du'eettan eeyyan du'eera rabbi raamata qoy nan dawwalaa fi qoy miseenjiraan bu'een dawwalaa fi. Bui dawwalii abawaati kun nama keessa jijjiirta bar. Mee dawwali seennaayye. Seegaa jiru jedhi. Ayyaa amman dawwalaa fi qoye. Lakkoofsi ijoollee wayin gaafadhaa ol lakkoofsi akka carraa argadhee dhufe sitti maa nan dawwalaa fi rakkoon qabu. Deegaa meeqa seennare? Amma maasi jala gadi bu'een dawwalaa rakkoon qabu dhabees dhufe sitti maa waan ta'eefan na eegi xiqqoosi daqiiqaa lama na eegi daqiiqaa lama. Ayyee kuma muraasa. Okay. Duree waan jala jiraatti nu dhageessaa kana keessaan dhabamtu dureen yoo as jala jiraatte nama hunda kana keessaa dhabamta jedhee yaaduu warri taappi gochuun dhagatinaa hundi keessanuu duree as jala jiraachuun kee dhabamu nama kuma 400 kana keessaa dhabamta natti hin fakkaatu. Namni duree beektan yoo jiraattanii fiduu dandeessan sheeritti nu godhaati akkasiin nu galtu nu godhaa isiniin jenna. Okay. Eenyutu abdiisitu reenfa isaa mucaan obboleessaa kun sa'aatii meeqatti argee? Akkuma rayyaan haasaa ture waan kana barreeffama kana sagalee kana kaa'ee na waliin guruppiillee otuu naaseenituun waan kana ofitti hin godhini naan haasa'ee ture mucaadhuma walitti guruppii waliin nu hidhee nu naasaa ture halkan gaafa duu sana tundaani halkan dura akka kaleessaa naasaa ture saniin booda barreeffama kana naa barreessee borumtumuu sanii barreeffama kana naa barreessee mucaa maalii qoosa waan akka kana maalii qoosta jedhee mana ni qoosaa dhuman siyaa jira beekte achiin booda ani qoosinii mucaa waan akka kanaa ofitti hin qoosin maal taatee maal taate waan akkanaa ofitti qoostati jennaan immoo bakka bilbilan irraa cufatee saniin booda bakka mucaadhaan dhaqi ilaaliin jedhanii kalaas noon irraa fi kalaas barreeffama kana ilaalee ka'eetanii mucaatti meetanii irraa fe'an mucaan dawwalee gaafatee kottu waashaa jedheeni maalii waan akkanaa sooftaa miti jedhee kottu waashaa jennaan na dabbaraa jedha dhufaan jiru jedhe nagaarumatti naasa'ee sa'a 7 walakkaatti naa qabee sagalee sana ganama ka'een argiyanii dhageessuume. Tihuuf.
Tifu fiyaa. Halkanii dura barreeffama sana barreesse barreeffama sana qoosaa jemuun maalii waan akkanaaf itti qoosta maal taate jedhee man dhiisee kalas halkan sagalee naa kaa'ee sagalee sana gurguruu. Mube mute god. Mube irratti mute qabaa guys. Okay, irratti qabneera dubbadhu. Ganni galchaa ganni jedhamu kan abbaatee hin beeku kan itti fufi dubbadhu. Achiin sagalee sana naa kaa'ee bulee halkan sa'aatii darbaadhaan rafeen jira. Sagalee sana ganama kaa'ee akkuma shabakaarra seeneen dhaggeeffadheen. Waan mucaan maalii sagalee akkasii naa kaa'eedhaan jedheen isa obboleessi immoo itti dhiyoo jira dhaqiiti ilaalimee mucaan kun maaliif waan akkanaa barreessaa miti yoo mee dhaqii bilbiluma harkaa fuudhii mucaan kun waan akkanamaa barreessa waan qalbiin nu caabsa jennee walumaan haasaa bilbila keessa jira otuma itti naanaasaa bilbilatti dhimma naqee harkaa fuudhadhee mucaan deema bilbiluma keessa yoo dhaqee bakka atumaan ittiin haasa'u dhaqee. Kanumaan iyyuu jammaree wayina nyaatte gaadhe iyyuu jammaree achumaan bakka anis achumaan hin na'e kala achumaan na'e bakka mucaanis achumaan na'e kufee achiin egaa dhaabatee ilaaluun isin itti ulfaatee amma tokko dhaqee harkisii guddeetti cinqamee dadhabee akka itti irraa hiikee ani bilbila cufadhee ijoollee itti dadawalee kalas ijoolleen dhadhagaanii bakka akkuma jedhamu arabatti himanii akkasitti mucaa dhufanii mucaan. Inni sana xiqqoo irraa achi. Mucaan sun suuraa kaasee namatti ergisiis hin qabu jechuudha. Inni sana suuraa wayiillee kaasee lamuu hin dandeenye jechuudha. Suuraa maalii kaasa gaa obboleessa? Hin dandeenye du'a obboleessa akkam obboleessi du'a fannoodhumaa buuse. Barreeffamni nan dubbisa akka carraa barreeffama kana jedhu wayii kan eenyuun natti ergetu jira. Yoon akka tasaa waa ta'e nama biraa hin shakkinaa jechuudha. Anumatu fannisee amaanaa deenii narraa kaffali jedhi. Maqaan obboleessa isaa maali? Amiin bakka isaa beekadhe miti. Amiin jedhe. Deenii narra bilbilaa gaayisi. Deenii narraa kaffal amaanaa maalaa deenii narraa kaffali jedhi amiiniin bakka isaa beekaa amiinuun jedha. Bakka deeniin sun jiru amiinuun bakka isaa beekachuu isaa gabaabaa kan inni sheer naa godhetu jira. Yoo eeyyamamaa ta'e nan bana waan gabaabdu tokko. Yoo eeyyamamaa ta'e hin banu waan inni jedhe nan banaa kan eenyuun natti erge jechuudha rayaan hangaafataan ture adda baafachuuf ergin jedheeni. Yoo isin eeyyamamaa taatan sagalettiin sekeendii 10 waan hin caalleedha nan banaa yoo eeyyamamaa hin taane immoo hin banu. Kan nuti barbaadaa jiru dhugaadha waan ta'eef bani waa tokko rakkoo tokko hin qabu warri soba jedhus kana dhaga'u warri olola oofaa jirus wanti nu dhossinu tokko hin jiru utuu dhossine maaliif sitti ergaa. Maanchee galchaa gaa maanchee nu galchaa moodiitarroo maancheen deebiiree dawwalee dhufe natti fakkaata ayyee sagalee nan bana sagalee sekendii 10dha. Sagaleen kun eenyutti ergame akkamitti beeka jedhu gaaffiin jira. Warri kan sirriitti taappi gochuun dagatina. Maanchee galchaa oo dandeessanii maancheen dhufeera. Okay, maanchee hin baay'isi godheera maanchee. Maanchee hin baay'isi godheera. Galeera maancheen. Okay, sirriitti waan na jeeqaa jiruu fi asii natti mul'isaan jiru asii nan ilaalaa jira pilis hundi keessan u sheer naa gochuun dagatina baay'ee na jeeqaa jira nani turkiini hundi keessan u sheer godha sagalee itti nan bana sagalee sekeendii 10tti eeyyamamaadha waan ta'eef wasiillisa eeyyama isaatiin eenyu boo'ichaa kana hin darbatina wanta boo'ichaa kana hin darbatina utuun sagalee kan hin dhaggeeffachiisin garuu waan hin jedhuun qaba waan ta'eef eeshi maanchee. Silkii yeroo irra deebiftee irratti cuftii garuu sagalee qabee fi akka mana tokkummaatti ati barbaadaa jirtu itti meera sagalee qabee fi dhaggeeffattee siin beeku garuu irratti cufaa turte silkii. Lakkoofsa si jaareektii namni qabu jiraare bilbilu. Mucaa goddanyaa si tokko kanan beeku goddanyaa oliitii siluma sababa sanaati irratti hin baree garuu isiin immoo shabakarra jirtu kan lakkoofsa sii qabdi natti fakkaata sun. Karaa misenjaraatiin immoo sagalee kaa'ee fi narratti deddeebisee cuuti sagalee kaa'ee fi mana tokkummaatti si barbaada tokkummaa mubaarikii wajjin jedhee sagalee kaa'eeraaf. Okay. Agasiin dhuftutti eeguuf yaallaa sagalicha nan bana waan ta'eef hundi keessanuu asiin ilaalaa jira asii waan baay'ee ni turkiin na jeeqeef asii bilbila fuuldura kiyyaa qaba. Ka suuraa kaa'ee jiru kun akkaawuntii kiyya achi nan ilaalaa jira jechuudha bakka suuraan mucaa kanaa jiru biraa mata godhuu fi akkaawuntichi kiyyadha asumaan quba qabaadha.
namni fooloo hin goone yoo jiraattanis akkaawunticha fooloo godhaatiin hordofaan isiniin jedha. Wantan kana godhaa jiruufi lubbuun ilma namaa wal qixaatte namana wasiila isaa haasofsiisuuf yaaleera. Maatii namni hin duune jedhee kolfatti deebise. Reenfaa du'aadha. Du'aatti kolfuun takka aadaa keessas hin jiru. Amantaa keessas hin jiru. Du'aa irratti kolfuun reenfa irratti qoosuun amantaa keessas hin jiru. Eenyu keessas hin jiru. Utuu adda hin baafatin waan burtaatu waan hin beekneef piraankii hin duune yoo jettu ta'e dhiigni ani hin beekutti dhiyeenyaan an akka mataa kiyyaatti hin beeku adda baafachuu fayyaalee wasiilotan dubbisee qaamota jiran dubbisee ittiin qoosu jechuudha. Maaliif lubbuu wal qixa waan ta'eef. Viidiyoo irratti hojjetan meeqadha isin arge soba akkas minaamin jettee lubbuu wal qixa namni kun waasa rakkisu malee of hin ajjeesu. Obsi daangaatti darbuu dandeessi kan of ajjeesu. Of ajjeese jechuun tarkaanfii addunyaa kanarraa dhumaa qofa jechuudha. Of ajjeesuun tarkaanfiin ati ofirratti fudhachuu miila ofirraa kutuu harka ofirraa kutuu irra darbee tarkaanfiin addunyaa kanarraa dhumaa kanuma qofa. Tarkaanfiin ofirratti ati fudhattu. Wanti obsa si fixachiiseef sammuu kee jeeqe. Waan ijoollee kana gaafa qaba garuu boodarra jechuudha. Wanti sammuu kee jeeqeef abdii si kutachiisu tafsaa si kutuu daangaa eega darbeeti. Ani fakkeenyaaf akka tokkummaatti lubbuu kiyya irratti fudhatu fayyaa addunyaan fayyaan galabbatamte qobaan jiraadhan jedha malee. Tokkummoo kan inni galaafadha jedha jalaa duuteeraa jiran qabsiisin. Rayaan biyyatti ni beektaa mucaa kana maannu quxisuudha. Sirra ijoolleedha mucaan kun ati xiqqoo eenyu jetteetta. Biyyatti yerootti biyya jirtu mucaan kun xiqqoo ammam guddateera akkam jechuudha. Nama jechuun jajjabaateera rayaan waasi gaafachuuf hin deeme. Mucaan nama amma kana jajjabaateera kana achima jabaateef iyyuu ga'ee taraa fuudhaa ga'ee ergatee ni kaa'idhate. Nama amma kana silaa lubbuu isaa ofii alaakuu miti nama misaalee quraana rabbiillee qara'ee keessa deebi'ee kitaaba rabbii qara'aa jiru. Jechuun waasi gaafachuuf kana si kaasee fi mucaan kana dura dhukkubbii mataa qabaan dhukkubfataa jechuun sammuun isaa dhukkubbii qaba waan akka sammuun jeeqamaati waan si gaaffee qaba waa ifa namaa ta'uufanii dhukkuba qaba mucaan dura. Laa wanta akkana jedhu tokko hin jiru. Dhukkuma fedhee ta'u. Waan akkana jedhu waan dhaga'ee hin beeku takkaa wanta irraa arges hin jiru hiriyoonni isaas hin beeku biyyattis ta'e asittis. Akkasi. Okay, mee abdii ati bira hojjetaa turte mucaan kun gaafati akshinni isaa namni sammuun xiqqoo lash yoo jedhe namna hubatuufan ilaal an waa shakkiin qabu an akka kiyyatti namni sirriitti hubatuufani sagalee banii nan bana sagalee abshiraa nan bana sagalee nan bana obsaa qexxiin gaafanii qalbii keessaa duree yoo dhufteetti nun jedhaa nama duree jedhamtu jedhaa jiru quban qabuanii. Na dhageessu. Duree dhageessu. Jaa jedhamtu jechuudha. Eeshi abdiyyee. Kan saatii moo kootii niitoorkiin gaa'is? Yeroo maayitti Sagaleen kan isaati. Abdii okay. Abdii niitoorkii sirreessi mee waan asi gaafadhu naa deebifta waan ta'eef. Abdii kun niitoorkii sirreessi abshir. sagaleen kiyyan jiru. Okay jira. Mucaan gaafati bira hojjettu sammuun isaa jechuun waan jeeqamu qaba. Gaafa laaltu nama hin beekte nama sammuun jeeqame waan akkasii qaba mucaan kun. Dhukkubbii sammuu takka waan takka hin qabu mucaan fayyaadha. Waanuma jaalala isaarraa waan kan yeroo ittiin aare qofa mataan dhukkubee jennaan wama akkasiiti malee yeroo ittiin lole qofa dhukkuba malee mataa dhukkubbii tokko hin qabu biyyattis wajjin guddanne hamma biyya ormaattis wajjin deemaa dhufne biyya kana galle dhukkubbii mataa takka hin qabu mucaan fayyaa qulqulluudha mucaan waan dhukkubbii mataa jedhan tokko hin qabu nagaa waliin taphannaa waliin ol. Foormeeshinii asirratti qabu tokko waasiifannoo tokko haasaa biyya irratti.
jechuun ijoollee kanarra waan itti siqeenya beektu qabdaa maanche. Waa'ee biyyee nama jedhe irratti mucaan sun duraan yeroo mucattii duuka haasaa turu dhukkubbii mataa yeroo baay'ee itti kaa'edhan hin dhukkuba jedhamu jecha. Sababa mucattiirraan kan ka'e yeroo wal lolan aarii malee akka malee aarsiti waan jedhamu jira gaafa dhume irra deebi'i. Namni yeroo wal lolee walitti hin aaraa yeroo aaree shabakaarraa ba'aa itti saalaan dabalee maal taate kalaas bakka ittuma aaree jira waliin aaree jira yeroo inni naan jedhee walitti fideetan waliin guruppiidhee walitti nagoomseen biraa ba'a dhukkubbii mataa waan biraa tokko immoo hin qabu dhukkubbii yeroo itti lolee aareedhuma kalaas shabakaarraa ba'a guyyaa tokko guyyaa lama shabakaarraa yeroo inni ba'e itti dabaleetiin shabakaatti deebi'iiti walitti isin fidaa waliin dagwaleeti si dagwaleen itti si fidee naan jedheen bakka itti himeenumaan fi guruppii fidee hidhee walitti nagoomseen biraa deeman. Kanaan achitti dhukkubbii mataa qaba wanni jedhan tokko hin jiru yeroo jechuun yeroo aaree namni mataa dhukkubbiin namni akka kanaa yeroo aaree mataan dhukkubsata dhukkubbii waan biraa immoo sammuun nagaa sammuun tuqamaadha jedhanu. Sana miti dhukkubbiin hangaafe sanaayyuu miti dhukkubbiin hangaafe sanaan mitiyyuu xiqqoo jechuun isa namni aaree akkas jedhu osoo hin taane waan tarkaanfii dhukkubbii keessa bahee tarkaanfii ofirratti fudhatamu wayitu jira. Waan akka sanaa keessa jira jechuu yaadetanii namni kun duraan shir jedhaadhaa duraan namni kun shir jedhaadhaa waan jedhanu barbaadeetan. Nama shir jedhu. Kan ammoo miti jettanii galatooma. Ayyee dubbadhu. Nama haa'ina haasofnedha nama eenyu jechuun yeroo nu waliin haasa'u nama irraa fakkeenya akka isaa ta'an hin jedhudha malee nama sardamuu nama jarjaru miti garuu aariin jaalalarraan kan ka'e baay'ee tokko jaallataa yeroo nan hin aariin hin jedhee of qabuu hin danda'u hin jaalladhaa yeroo isin aarsite naamni waan akkasii haasa'a waan isin beektu isin dhuftee dubbachuu dandeessu kun yeroo isiidhaan aaree shabakaa rabbada bakka maal taatee natti tolaan jiru shabakaa hin fayyadamu naan jedha. Bakka hin aariin sababa siyootee dhaqee walitti isin fidee walitti isiniin tolchaa jedheen yeroo tokko tokko fidee walitti nagoomseen biraa ba'aa waan akkasii maal irratti wal dhabdan yoo jedhu waan irratti amma kana wal dhabamu miti. Loliis ni biraan jiru akkuma kana wal mattaarree walii kalas waan akkasiiti malee dhukkubbii mataa minaamin wanni jedhanu mucaan fayyaadha mucaan keenya fayyaa. Fayyaa ture. Ayyee, ishi sagalee banuuf handeema. Sagaleen kun gurupicha keessa eenyutu jira? Yeroo sagalee kana qabu. Guruppii sana keessa yeroo inni ganama ka'ee dhaggeeffadhu guruppii irratti inni sagalee naa qabee irra walitti guyyaa tokko dura tuunoo fi najjeesiniin dura guyyaa tokko guyyaa lama dura waan akkasii guruppiin galgala na hidhanii wajjiniin guruppii viidiyoo faana haasa'an ture. Nagaadhuma kolfinee taphannee wal faana haasaa turre guruppii sana irratti yeroo gaafa hojjeessuudhu guruppii sana irratti sagalee qabee jira yeroon guruppii sana keessa ganama ka'ee dhaggeeffadhu isiin liiftii taateetti keessaa anaaf isa duwwaa keessara sagalee sana sheeritti godheetan kunoo mucaan du'eera bakka jedheetan sagalee sana sheeritti godhee mucaa siin duree jedhamtu kunis miseenjeraa na cinqitee kun akkasitti in sobdaa akka maatii walitti maal gochuu fi sobdee piraankiin nu gootaa minaan jennaan mucaan of ajjeesira. Bakka yeroo sana bakka of tochuus hin dandeenye bakka sababuma kee of ajjeese bakka jedheera miiruma aariitiin kalas sababuma kee of ajjeese mucaan du'eera sagalee sana sheeritti godhee sanaan booda kalas sagalee sana. Ishee sagalicha ammas utuu hin baniini sagalicha utuu hin baniin dure yoo jiraatte gaaffii sirraa qabna. Waan ta'eef isillee qulqulleessuu jarkanillee gadda jira akka jirri nagaan namni reenfa mucaa jira hin jiru jedhee laphee jara madeessu kana akka dhaabbatu barbaanneeti wanni isin hubachuu qabnu. Dureen yoo jiraatte jira nuun jedhi moodiitarri duree nama jedhamtu kana galchaa isiniin jedha. Moodiitarri nama duree jedhamtu kana nu galchaa. Tokkummaa yeroo tokko carraa kennitan. Ishi sii kenneera. Duree kanatu mucaa kana kan irraa dubbatu yeroo TikTok irratti viidiyoo isii waraabamee deemaa jiru isin argaa. Isin kan irraa dubbatu akka waan iccitii si beektu akka waan jawaala olii
olii keessa jiran kan bareechee kitii mucaa kanarraa dubbatu duree sana duree mucaa isii kanarra duree sana fidan qoradha. Duree sana hin barbaanna. Tiktokii mucaan uummanni kan beekaru duree sana si'aa jira malee mucattii kan inni jaallate. Namni gadi caalu. Mucaa isii sana qajeelaan namni arge. Raamutti lakkoofsa barreessaatti Raamutti Dedoo duree ni beektaa Raamutti Dedoo maal jee bu'ii Raamutti Dedoo galchaa moodii meel tokko. Mucayyoo arsii Duree kan jettu sana. ani rakkoo otoo jarri dhufanii sana naa dhiisati. Sana natu likkii jechuun sun naa dhiisi dureen osoo dhufteeti ta'ee as jala jirti ta'ee lakkoofsa siin qabu waan ta'eef rakkoon hin jiru. Irraa dubbataa jiraachuuf dhiisuu asittan si eenyu godha rakkoon hin jiru. Okay. Duree ijoollee maal taatanii hiriyoonni dureetti nuuf bilbilaa kan bilbila siin qabu kan bilbila siinaa kennaa daarektii. Sini galee bilbila si daarektii naa kennaa yookaan Raamutti barreessee mee lakkoofsa. Dureen rakkoon qabu. Adufan rakkoo qabu. Waa irraa dubbachuu dhiisuu anaa dhiisaa anatu beekaasan. Naa dhiisaatiin amma dureedhuma barbaanna rakkoon hin jiru. Mooditarri maannoo namni duree beektanu nu gargaaraa kapilees. Namni duree beektanu nu gargaaraa. Sagalee banuu kan hin deema. Sagalee utuu hin baniin immoo duree waa gaafannaaf. Sagaleen sekeendii 10 xiqqaadha jechuudha. Dureen nu fidaa. Okay. Invite godhaa jirtu nama invite godha. Namni invite godhamte kana qabadhu. Duree share nu godhaati nu fidaa. Okay. Namni beeku hin jiru mucayyoo sana namni follow gootan hin jirtanu amma kana dura. Yookaan lakkoofsa bilbilaanaa kennaa nan bilbilaa nu dureetti. Jimmitti maal gocha dhufteeti? Hin beektaa? Jira. Jimmitti? Assalamu alaikum lakki. Hin beeku. Maaliin dhufte ree? Maaliin dhufte ree egaa? Maal hojjetta ree? Mucaan hin baay'isi godhate qabi jaallattuu diinii maali ka jettu sun? Hin beekadha jirta waan ta'eef. Dureen dhufteetti galchaa ookee dureen dhufteetti jedhaa jiru mooditarri kunoo seenaa dureen. Isheenaa iqaaba qabdi ka duree seenaa?